daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu galgala kanaan isinitti himaa oduu waliin Allali Saalamuuti. Mariin dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti guyyoota lamaan darbaniif Kaayirootti gaggeeffamaa ture qabxii waliigaltee ifaan taaneen goolabame. Marii bakka bu'ootni Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii dhimma hidha haaromsaa irratti guyyoota lamaan darbaniif Kaayirootti gaggeessaa turan bu'aa malee xumuramuu hordofee ministeerri jallisii fi bishaanii Masrii ibsaa guyyaa har'aa baaseen marichi bu'aa malee xumuramuu isaa balbaloomsee jira. Sababa kanaanis ammoo Itoophiyaan ejjennoo hin jijjiiramne dhimma hidha guddicha Itoophiyaa irratti qabaachuu ishee hordofeeti jedha ibsi Masriin baaste. Masriin haala adeemsa guutiinsa bishaanii fi bulchiinsa hidhichaa irratti waliigaltee seera dinqisiisaa akka mallatteeffamu akka barbaaddu ka beeksise ministeerichi qaamoleen hunduu marii itti aanuu Finfinneetti taasifamuuf mul'ataan waliigaluu isaanii ibsee jira. Garee Itoophiyaa irraa bakka bu'uun maricha irratti dhiyaatee ture kan dursaa turan Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa xumura marii kanaa ilaalchisee barreeffamaa fuula Tiwutara isaanii irratti barreessaniin baatii fulbaanaa keessa akka mariin kun Finfinneetti itti fufuu addeessan. Haala itti fayyadama bishaanii haqa qabeessa ta'eenis Itoophiyaan akka ejjennoo ishee hin jijjiiramne ifoomsuun marichi kan gaggeeffamu ta'uu isaa ibsanii jiru. Marii biyyoonni sadan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha haaromsaa irratti taasisaa turan erga adda citee waggoota 2 fi ji'a 5 booda hagaya 27 bara 2023 darbe kana Kaayirootti eegalameen wixinee waliigaltee fi dhimmoota wal qabatan irratti mari'achuun waliigaltee malee adda ba'uun isaanii gabaafamee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Maayik Haamar har'a hagaya 29 bara 2023 irraa eegalee haga fulbaana 8 bara 2023 Keeniyaa fi Itoophiyaatti daawwannaa hojii guyyoota 10 kan taasisan ta'uun ifoome. Waajjira dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen Maayik Haamar turtii Finfinnee taasisuun aangawoota biyyattii faana dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi Aboot gidduutti mallattee ilaalchisee ni mari'atu jedhamee eegama. Dabalataan walitti bu'iinsa naannolee Amaaraa fi Oromiyaa deemaa jiruun mariidhaan akka eegamu taasisuu fi lammiilee nagaan akka hin miidhamne taasisuun haala danda'amu irratti akka mari'atan waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseetii jira. Daandiin balalii qilleensa Itoophiyaa biyyoota agarsiisaa Dohaa 2023 irratti hirmaatan akka imalchiisu filatame. Haaluma kanaan imaltoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa fi meeshaalee daldalaa agarsiicha irratti dhiyaatan Kwaataritti imalchiisuuf daandiin balalii qilleensa Itoophiyaa filatamee jira. Agarsiisa idil addunyaa daldalaa bara faranjootaa onkoloolessa 2023 haga bitootessa 2024 tti turu kanarratti biyyoonni Afrikaa hedduu fi dhaabbileen garaagaraa ni hirmaatu jedhameeti eegama. Agarsiisa jalqabaa kuduraa fi muduraa idil addunyaa kana daawwattoonni miliyoona 3 ol ni daawwatu jedhamee kan eegamu yoo ta'u daandiin qilleensa Itoophiyaa biyyoota agarsiisaa Dohaa 2023 kanaaf filatamuudhaaf carraa qabeessas jedhamee jira. Godina Baaleetti waltajjiin horsiisee bulaa fi qonnaan bulaan filmaata bishaanii adda addaa fayyadamuun wabii nyaataa mirkaneessuu gamatti gabaa giddu galeessaa godhachuun akka danda'amu irratti hojjetu adeemsifame. Sittiin Haajii dabalata qabdi. Godina Baaleetti horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa filmaata bishaanii adda addaa fayyadamuun wabii nyaataa mirkaneessuun gamatti gabaa giddu galeessa godhachuun akka hojjetu deeggarsii fi hordoffiin kan taasifamu ta'uu ibsame. Waltajjiin sosochii filmaata bishaanii godinichatti kan adeemsifame yoo ta'u kaayyoon sosochii kanaas akkaataa kallattii mootummaan kaa'een filmaata bishaanii naannotti argamu faayidaarra oolchuuf ogeeyyiin damee kanaa fi mootummaan qooda isaanii akka bahaniif kaka'umsa uumuu akka ta'es ibsameera. Itti gaafatamaan waajjira horsiisee bulaa fi misooma jallisii godina Baalee obbo Daawud Abduuri waltajjicha irratti haasaa godhaniin qaqqabinsa jallisii godinichatti bal'isuun wabii nyaataa qotee bulaa fi horsiisee bulaa mirkaneessuuf hojjetamaa akka jiru ibsuudhaan keessumaa baatii bonaa bara 2016 tti piroojektonni jallisii ammayyaa ijaarsi isaanii dursee jalqabame 13 fi hidhaalee xixiqqaa xumuruun misoomsuun karoora qabamee milkaneessuuf tumsi kan taasifamu ta'us himaniiru. Godinichatti aanaaleen jallisii hamma kan hin beekamne Dalloomannaa fi Haarannaa Bulluq aanaalee horsiisee bulaa dabalatee bal'inaan jallisii misoomsuuf karoora qabame milkeessuuf kan hojjetamu ta'us dabalanii ibsaniiru. Kana milkeessuufis mootoroonni bishaanii 1000 ol qonnaa fi horsiisee bulaaf liqii yeroo dheeraatiin kennamuusaa obbo Daawud haasaa godhaniin ibsaniiru. Bakka bu'aan bulchaa godina Baalee obbo Biraanuu Arfaasaa gama isaaniitiin mootummaan qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa bishaan naannoo isaatti argamu fayyadamee wabii nyaataa mirkaneessuurra darbee gabaa giddu galeessa godhatee akka hojjetu taasisaa jira jechuudhaan waggaa darban lamaan godinichatti qamadii jallisiin misoomsuun bu'aalee argaman abdii qabeessaa fi galmi karooraa kaa'amee akka milkaa'u kan argisiisudhas jedhaniiru. Godinichatti bishaan adda addaa fayyadamuun bara dheengaddaa lafa hektaara 50,000 qamadiin misoomerraa oomishni kuntaala
kuntaala miliyoona 2.4 ol argamuusaas eeraniiru. Bona baranaas lafti hektaara 170 jallisii misoomsuuf karoorfame akka milkaa'u hooggantoonni fi ogeeyyiin sadarkaan jiran qooda isaanii akka bahatanis gaafataniiru. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo horsiisee bulaa fi misooma jallisii Oromiyaa obbo Roobaa Turchee qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan wabii nyaatarra darbee gabaaf oomishuu xiyyeeffatamee hojjetamaa jiraachuu ibsuudhaan naannichatti bona kana lafa hektaara miliyoona 2.5 caalu jallisii adda addaatiin misoomsuuf qophiin taasifamaa akka jirus himaniiru. Naannichatti godinoota hundatti hooggantoota damee kanaa fi ogeeyyota qonnaan bulaaf deeggarsa taasisaniifis leenjiin kennamaa akka jiru obbo Roobaan ibsaniiru. Waltajjiin hubannoo uumuu godina Baaleetti kennamaa ture irratti hooggantoonni damee kanaa fi ogeeyyoonni godinoota Baalee lamarraa walitti bahan hirmaataniiru jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboritti sanbata darbeerraa eegale waraana raayyaa ittisa biyyaa fi humnooti faannoo gidduutti waraana gaggeeffamaa tureen lammiileen nagaa ajjeefamuu maddeen garaagaraatii fi hospitaalarraa wabeeffadheera jechuun BBC'n afaan Amaaraa gabaase. Lubee Girmaa gabaasa BBC afaan Amaaraa akka ta'anutti qindeessiteetti. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboritti sanbata darbeerraa kaasee waraana raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffameen namoonni nagaan ajjeefamuu jiraattonnii fi maddeen hospitaalaa BBC afaan Amaaraa dubbisetti himan. Waraana hanga wixata waarii duraatti itti fufe jedhame kanaan namoonni nagaa ajjeefamuu fi miidhaan irra gahuu akkasumas Dabra Taabor Ispeeshaalaayizd Hospitaalarras miidhaan qaqqabuun ibsameera. Jiraattonni magaalattii nageenya isaaniif maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan walitti bu'iinsichi sanbata waaree boodarraa gaggeeffamuu sun yoo xiqqaate namoota 10 ajjeefamuu isaanii akka beekan BBC afaan Amaaraatti himan. Hakiimonni Dabra Taabor Ispeeshaalaayizd Hospitaal keessa hojjetan gama isaaniin magaalicha keessaa haalli tasgabbaa'e waan hin jirreef sababa walitti bu'iinsichaan lakkoofsa namoota miidhaan irra ga'ee ibsuu akka hin dandeenye himuun namoonni nagaan ajjeefamuu garuu BBC'f mirkaneessaniiru. Aga ammaatti nama meeqatu miidhame nama meeqatu ammoo du'e kan jedhu kaa'uun ulfaataa ta'us warra namoota wal'aansifachuuf hospitaala keenya jiraniif hojjetoonni eegumsaas du'aniiru kan jedhanii fi hakiimonni maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan namni deessuu gaafachuuf dhufe achumaan hospitaalicha keessatti rukutame. Hojjetaa eegumsarra immoo miidhaa salphaatu qaqqabe kan jedhe hakiimni kun dabalataan namoota 5 warra wal'aansaaf namoota fidan keessaa karaarra turan irra miidhaan gaheera. Dargaggoonni naannawaa hospitaalichaa turan 27 kan madaa'an yoo ta'u namoonni miidhaan irra ga'e sababa waraanaan wal'aansa osoo hin argatiin akka turan ibseera. Itti dabaluunis hospitaalicha miidhaan gahuu isaatiin tajaajilli gufachuu fi ogeessonni hojii isaanii raawwachuu dadhabuu isaanii dubbataniiru. Foddaan kutaalli hospitaalichaa waan caccabeef ibsaa fayyadamuu akka hin dandeenye himanii bakka maashinoonni wal'aansaa jiran dhukaasaan miidhaan irra ga'ee meeshaalee wal'aansaa baqaqsanii yaaluu aga tokko miidhameera jechuun BBC afaan Amaaraatti himataniiru. Waldaan Aksiyoona Oromoo Tireeding Industirii haala hundeeffama isaa irratti ibsa miidiyaaf kennee jira. Miidiyaaf ibsaa kan kenne waldaan Aksiyoona Oromoo Tireeding Industirii sheerii dhaabbatichaa gurguraa jiraachuu wiirtuu miidiyaatti himee jira. Gammachuu Tsaggaa'ee immoo akka ta'anutti ibsicha qindeesseera. Walitti qabaan boordii waldaa Aksiyoona Oromoo Tireeding Industirii obbo Sanyii Hawweeraa akka jedhanitti waldaan Aksiyoona Oromoo Tireeding Industirii bara 2015 baatii amajjii keessa hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa fedhii qabaniin kan hundeeffamedha jedhan. Waldaan Aksiyoona Daldalaaf Industirii Oromoo umuriin isaa yeroo gabaabaa keessatti kan jalqabbiirra jirudha. San keessatti 2014 eegallee qorannoo adda addaa kan gaggeessaa turree fi amma immoo gara adeemsa gara hundeessaatti kan deemaa jirrudha jechuudha. Sana gaafa jennu waldaan Aksiyoona Daldalaaf Industirii Oromoo bara 2014 namoota muuxannoo garaagaraa qabanii fi ogummaa garaagaraa qabaniin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan yaadni isaa dhufe. Hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa sektara adda addaa keessa kan hojjetan ogummaa adda addaa kan qabanii fi muuxannoo adda addaa kan qaban waldaa tokko nu barbaachisaa. Waldaan immoo namoonni qeenxeedhaan hojjechuun yookiin immoo dhuunfaadhaan hojjechuun milkaa'ina adda addaatiif nama geessisu waan ta'eef gara waldaadhaan yoo gurmoofne wantoota dhuunfaadhaan hojjechuu hin dandeenye waldaadhaan yoo gurmoofne hojii gurguddaa hojjechuu dandeenya kan jedhu amanuudhaan gara waldaa daldalaaf industirii Oromoo gurmeeffachuutti kan dhufne jechuudha. Waldichi hojiitti otoo hin seeniin dura bara 2014 irraa eegaluun waggaa tokkoof qorannoo gochuun rakkoowwan aksiyoona keessa jiranii fi hojii daldalaaf indastiriin akkamitti milkaa'uun akka danda'amu irratti milkoominaan qorannoo gochaa ture xumuruun hojiitti seene. Diinagdee addunyaan ittiin socho'aa jiru yookiin immoo diinagdee dhaabbanni adda addaa namni dhuunfaan adda addaa diinagdee socho'aa jiru kana keessatti hirmaannaa adda addaa gochuudhaan gara diinagdee fooyyessuutti gara hirmaachisummaa adda addaatti galuun diinagdeedhaas fooyya'aa akka deemu gochuudha jechuudha. Waldaan daldalaaf industirii Oromoo kan inni irratti xiyyeeffatu hojjettoota mootummaa qofa otoo hin ta'in hojjettoota mootummaa miti mootummaa horsiisee bulaa
qonnaan bulaa fi daldaltoota dhuunfaa adda addaa akka waliigalatti fedhii aksiyoona daldalaa fi industirii ooroo keessatti hirmaannaa fedhii qabaatanii dhufan kamiyyuu hirmaachisee dinagdeetti hojjechuuf kan deemaa jirudha jechuudha. Hojii geggeessaa olaanaan waldichaa obbo Beekaa Abdiisaa ibsa miidiyaaf kennaniin qorannoowwan waldaan isaanii geggeessaa ture kun gama dinagdeen dameewwan 13 fi damee indaastiriin ammoo dameewwan 11 irratti qorannoo gochuun kallattii fuulduraaf warraaqsa dinagdee Oromoo sochoosuuf aksiyoona hundaa'e ta'uu ibsan. Gama daldalaatiin qorannoo 13 adda ba'ee gama industiriitiin immoo qorannoo 11 jechuudha. Waliigalaa qorannoo 24 kan ta'u sana adda baasuudhaanii duraan duuba isaa eegamee gara hojiitti galuudhaaf qabatamee kan jirudha jechuudha. Rakkoowwan aksiyoona keessatti kanaan dura mudataa turan furuuf qorannoof qo'annoon kan deeggarame waan ta'eef waldichi jabinaan kan hojjetu ta'us eeranii jiru. Waldaan aksiyoona daldalaa fi industirii ooroo calluma jedhamee kan hundeeffame osoo hin taane osoo gara hundeeffamaatti seenii fuulduraa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qorannoo waggaa tokko guutuuf geggeessuuni gama daldalaatiin qorannoo 13 koreen sakatta'insaa hundeeffamee jechuudha. Fedhii hawaasaa fi mootummaa wajjinis immoo maaltu hojjetamuu qaba isa jedhamu sana ilaaluudhaan jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana mootummaanis jijjiirama dinagdee hojii guddaa hojjechaa waan jiruuf qorannoo gaggeeffame jechuudha. Gurmeessitoonni waldichaa itti gaafatamummaa gama seeraan jiru akka fudhataniif bu'uura seera daldala Itoophiyaa lakkoofsa 1243 muraa 2013 keewwata 248 hanga 253tiin ragaa dhiyeessaniin biiroochi mirgaaf dirqama isaa akka raawwatuuf waraqaa beekamtii kan argate ta'uu ragaan hooggantoota biirochaarraa arganne ni mul'isa. Ogeessa ogummaa garaagaraa kan qaban dandeettii garaagaraa kan qaban sadarkaa naannootti jechuudha. Isaan kana wajjin maree taasisuudhaanii hojii kana hojjetaa jiru jechuudha. Namoonni baay'inni isaanii akka gurmeessaatti akkaataa labsii koomershaal koodii biyya keenya isa haaraa 1243 muraa 2013 sanatti jechuudha. Boordiin maal gochuu qaba yookaan immoo gurmeessaan maaltu irraa eegama? Hundeessaan eenyudha? Gurmeessaan eenyudha? Dirqamni isaanii maali? Mirgi isaanii maali? Waan jedhamu sana ulaagaa sana kan guutan gara boordiitti yookaan immoo gurmeessaatti fiduudhaani hojii saba bal'aa kana bakka bu'uu kan danda'u hojjetamaa jira jechuudha. Waldaan aksiyoona Oroo Tireed eend Indaastirii rakkoowwan hanga ammaatti aksiyoona keessatti mudatan furuuf illee kan hojjetu ta'uusaas dabalataan ibsanii jiru. Aksiyoona biyya kana keessa jiran keessatti yeroo baay'ee warri geggeessan itti gaafatamummaa kan qabanii iftoominni yoo jiraatu jedhan maleessa hawaasni yeroo baay'ee komii kaasaa jiru. Kanaaf iftoominni karaa sirrii ta'een akka calaqqisuu qabu irratti hojjechaa jirudha. Kan biraan safuu kabajuu jechuudha. Uummanni Oromoodhaa uummanni safuu kabajuudhaan beekamu jechuudha. Utuu hin baratin uummata barsiisuu danda'udha jechuudha. Godaa kaasee jechuudha. Baratee kan dhufe. Kanaaf haqa hawaasa keenyaa dhugaa hawaasa keenyaa eennee aksiyoona beekamaadhaa fi hawaasni keenya kan itti gammadu hundeessuu waan barbaannuuf hundeeffamaras waan jirruufi safuu kabajuun isa kana jechuudha. Waldaan daldala industirii fooroo akka kana duraatti yookiin immoo akka aksiyoona adda addaatti hin deemu jechuudha. Muuxannoo qabuun ogummaa qabuun iddoo adda addaatti walitti hidhamee caalmaatti biizinesii gurguddaa hojjechuuf kan deemaa jiru ta'uu isaati kan nuti kaasuu barbaadnu. Waldaan aksiyoona Oroo Tireed eend Indaastirii yeroo ammaa kana gurgurtaa sheerii irratti bobba'ee kan jiru yoo ta'u gatiin aksiyoona tokkoo qarshii 2500 yoo ta'u namni tokko aksiyoonni xiqqaan bitachuu danda'u sheerii 4 yookaan qarshii 10,000 akkasumas aksiyoonni guddaan ammoo hanga qarshii miliyoona 10tti bitachuu akka danda'u dabalataan ibsanii jiru. Fooramiin Biizinasii Afrikaa Kooppareeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii fi Koomishiniin Investimentii Itoophiyaa waliin kan itti hirmaatan Singaappooritti adeemsifamaa jira. Koomishinariin Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Aadde Lalisee Namee fi hojii raawwachiisaa olaanaan Kooppareeshinii Misooma Paarkiiwwan Industirii Akililuu Taaddasaa Itoophiyaa bakka bu'uun foorumii kanarratti hirmaachaa jiru. Hooggantoonni kunneen turtii isaaniitiin oomishtoota fi dippiloomaatota idil addunyaa adda addaa waliin mari'achaa kan jiran yommuu ta'u, kunis Itoophiyaa fi investimentii haaraa fiduuf qooda olaanaa akka qabaatu odeeffannoon koorporeeshinii paarkiiwwan industirii irraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun ishee akka carraa investimentii guddaatti adeemsifamu yommuu ta'u, filatamtoonni investimentii waliigalaa paarkiiwwan industirii Itoophiyaa jiran bu'uuraalee misoomaa qophaa'anii onnachiiftuu investimentii godhaniiru jedhan. Bu'uuruma kanaanis ammoo abbootiin qabeenyaa Singaappoor 17 ta'an carraa investimentii Itoophiyaan qabdu irratti akka hirmaatan affeeramanii jiru. Koorporeeshiniin Koomishinii Investimentii Aadde Lalisee Namee Foorumii Biizinasii Afrikaa Singaappooritti qophaa'e irratti wayita hirmaatan abbootii qabeenyaa Singaappoor Itoophiyaatti misooma investimentii hirmaachuuf fedhii qaban 17 waliin marii bu'aa qabeessaa geggeessuu isaanii ibsaniiti jiru.
Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp suuraa poolisii mana hidhaatti isaa kaasee fayyadamuun duula na filadhaa geggeesseen maallaqa doolaara Ameerikaa miliyoona 7.1 sassaabachuun himame. Taateen kunis kan uumame mana hidhaa Atlaantaa Joorjiyaatti suuraa poolisiin kamisa darbee isa kaasee miidiyaaleen wal harkaa fuudhuun gabaasaa turuu hordofeeti. Qarshiin kun baay'een isaa gurgurtaa kubbayyaa, tiishartii fi meeshaa qabbaneessituu bishaan irratti suuraa fuula Tiraamp aariin irraa mul'atu qaburraa kaafames jedhamee jira. Tiraamp bu'aa filannoo bara 2020 geddaruuf shira xaxaniiru jedhamuun himatamanii mana hidhaa deemuun booda wabiin gadhiifamuunsaa ni yaadatama. Xiyyeeffannoo argachuunsaa kun deeggartoota isaa kan kakaase yoo ta'u, torbee 3 keessatti qofa doolaara miliyoona 200 ta'uu walitti qabameetii jira. Jimaata darbee Joorjiyaatti to'atamuun booda doolaara miliyoona 4.18 walitti qabameera. Kunis ammoo doolaara saayitii 24 keessatti qarshii hamma kanaa walitti qabuun Ameerikaa keessatti isa jalqabaati jedhamee galmaa'ee jira. Kamisa darbee Tiraamp ofiisaa miidiyaa hawaasaa X duraan Tiwutara jedhamuun beekamu irratti bara 2021 yeroo jalqabaaf suuraa isaa maxxansuun giddu galtummaa filannoo tasa harka hin laannu akkasumas ammoo teessoo maarsariitii isaa qoodee jira. Dabalataan Tiraamp poolisiif harka kennuun mana hidhaa Faalt Kaawuntiriitti suuraa ka'uun booda doolaara 200,000 kaffaluun wabiin bahanii guyyaatti dadhachatti dhiyaatanis eeggachaa kan jiranidha. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun keenya galgala kanaa kanneen kana fakkaatan turaniin daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa.